Seenaa dhugaa osoo sin ta'ee akkam gootu waan jaalalli nama gootu adurreen iyyuu hantuuta hin gootu. Maqaan koo Dureetti naan jedhan waggaa 3 biyya Dubaayin jiraadhe. Yeroon biyya Dubaayii jiraadhu mucaa tokko Facebook irratti wal bare. Inni kan jiraatu biyya Masrii ture. Bilbilaa fi Facebookaadhaan osoo waliin haasofnu yeroo dheeraa booda jaalala keessa waliin seenne. Innis baay'ee akka na jaalatu natti himaa ture. Anis amala isaatii fi kabaja inni naaf qabu ilaaleen baay'een isa jaaladhe. Booda osoma wal jaalannu inni biyya Masrii waan jiraatuuf akkamitti wal arguu dandeenya jennee mari'anne. Marratti akkaan isa bira dhaquu qabu naaf hime. Anis baay'ee waan isa jaaladhuuf tole jedhee hojii kootii fi warra koo kan gargaaraa ture dhiiseen isa bira deemu murteesse. Kana booda mallaqa hangan dalagadhe harkatti qabadhe daandii naaf mijatu dirqama Finfinneerraa waan ta'eef Finfinneetti gale. Akka ani Finfinnee jiru warri kiyya hin beekan. Anaa fi jaalallee koo qofatu beeka. Akkuma Finfinneetti gadi bu'een jaalallee kootiif bilbilaan innis osoo warra koo hin dubbisin akka gara Masrii deemuu qabu natti hime. Anis jaalala isaatiin qabamee jira waan ta'eef waan inni naan jedhu diduu hin dandeenye. Anis tole jedheenii karaa Suudaanii imaluun jalqabe. Guyyaa muraasa booda beelaa fi dheebuu hamtuu keessaa bahee biyya Suudaanii gahe. Yeroo biyya Suudaan gahu nama beeku waan hin qabneef baay'ee rakkadhee miidhame. Haala kanaan osoo jiru ji'a 4 beelaa fi dheebuu akka malee hammaataa fi jireenya baqaa keessatti ture. Booda dallaalaa biyya Suudaan irraa gara biyya Masrii nama geessu argadheen gammoojjii ho'i isa akka ibiddaatti nama gubuu qaxxaamuruuf garaa koo kutadheen ka'e. Yeroo sanatti ani osoo lubbuu kiyya ana keessaa baateellee jaalallee koo kana arguu qabu sana qofa yaada malee homaa natti hin dhagahamu. Booda imala jalqabee guyyaa 4 booda gammoojjii keessa nyaataa fi dhugaatiis fixadhee baay'ee na dhukkube. Warri dallaalaa na fuudhanii naan deemanis anas akka malee na dhukkube. Nyaata koo fixannaanis karaa irratti darbanii na biraa deeman. Anis ciisee yeroo ruuhii fi lubbuun koo itti na keessaa baatu qofa eeguun jalqabe. Sa'aatii 6 gammoojjii keessa kophaa koo osoo ciisuu konkolaataan baqattoota fe'ee deemu tokko natti dhufee baqattoota saniin keessaa gurbaan tokko afaan Oromootiin na dubbise. Maal taatee naan jedhee anis na dhukkuba yoon jedheen na fudhatan konkolaataa irratti na fe'an jedhee waanan sodaadheef konkolaataa irraa kufeen asitti nagattaniin deemina konkolaataa keessaniin fuudhaatii na fe'aa naan deema jedheeniin kadhadhe. Dallaalli konkolaataa sana oofuu na fudhuu didee gurbaan Oromoo kun naaf kadhannaan isas dhagahuu dide. Bakka itti si fe'uu hin qabu jedhee na didee booda gurbaan Oromoo kun nyaataa fi dhugaatii isaa konkolaataa irraa fuudhee akkanatti kophatti si dhiisee hin deemu jedhee na biratti hafe. Halkan nyaataa fi dhugaatii isaa waan qabnuuf akkasumatti gammoojjii keessa bullee guyyaa ittaanu konkolaataa gaaza fe'ee deemu wayii karaa sana dhufe. Kadhannee nu fuudhee daangaa biyya Masrii jalaan nu gahee nu buuse. Gurmaan Oromoo kan na waliin jiru kana seenaa kiyya hundumaa jaalallee koo bira deemaa akkan jiru waan hunda itti himee innis baay'ee isa ajaa'ibe. Hanga ati jaalallee kee argitutti sin gargaara naan jedhee waadaa naaf gale. Amma daangaa biyya Masrii jala waan jirruuf lukaan sa'aatii 8 eegaa deemnee booda konkolaataa argannee konkolaataan sun fuudhee biyya Masrii nu seensise. Sana booda jaalallee kootiif bilbileen baay'ee gammadee bakka ati jirtu amma dhufee si fuudha naan jedhe. Iddoo ani jiru bilbila namaa naaf kennee paartiin lammaffaan itti fufa. Laayikii, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Gama TikTokiitiinis follow fi laayikii copy linkii gochuu hin dagatinaa. Facebook irraanis akkasuma paartii lammaffaa yoo barbaadan ta'e paartii lammaffaa jedhaatii jala koomentiitti nu barreessaa. Yaadaa fi muraada keessan nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Waan hanga ammaatti nu faana turtaniif galatoomaa. Bye.